yookiin fedhii ofiin ofirraa baasuu kan jiru. Kanaan dura viidiyoo hojjedhe nama baay'ee dhufeera. Dargaggoonni hedduun araada kanaan qabamanii araada kam caalaa even fuudhaniillee namoonni tokko araada kanaan qabamanii kan haadha jibbanii yookiin immoo erga fuudhanii booddee kanaan dura fedhii ofiin ofirraa baasaan ture waan ta'eef haadha manaa kiyya yookiin jaartii kiyya bira gaafa deemu naaf ka'uu dide qaamni isaa laaqoo jedhanii kan dhufan namoota hedduu jira. Na torban kana irratti keesiin kun baay'achaadhaaf hin dubbadhee Yauga araadni kuni araada baay'ee cimaadha rakkisaadha. Keessattuu dhiibbaa garaagaraa namarraan geessuu danda'a. Inni guddaan dhiibbaa inni geessu keessaa tokko miira gaabbii keesseen namni of ceepha'uu danda'a. Lammaffaan immoo even rakkoowwan garaagaraa keessattuu yeroo fuutan yookiin dubartii bira geesse yeroo bira geessanii qaamni saalaa ka'uu dhiisuu yookiin rakkoo dafanii dhangalaasuus ta'uu danda'a. Kan biraan immoo even hanga dubartii jibbuutti namni tokko yeroo ofiin of gammachiisu completely yaadni isaa isarra taa'a waan ta'eef dubartii bira gaafa ga'u rakkoon garaagaraa kan isa qunnamu baay'ee isaanii jira waan ta'eef araada kana keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota araada kana keessaa isin baasan gochuu barbaadu. Kanaan wal qabatees rakkoowwan kan biraas yoo qabaattan gaafachuu dandeessu jechuu barbaadu. Itoophiyaa keessatti waan akkasii kun hin mudata ree Itoophiyaa keessatti gennoon rakka sana fakkaata. Kan si dhufu ijoollee waggaa 13 jalqabee amma jaarsa guddaatti amma jaarsa nama waggaa 40-50 kan rakkoo kanaaf saaxilamu jiru baay'ee isaanii jira. Innaa kan dubartootatti dhiyaachuu sodaatan jiru, kan immoo konfidensii dhaban jiru, kan immoo fuudha sodaatan jiru. Galee miti yookiin dubartiitti dhiyaatanii fuudha sodaatan jiru. Yauga miiradha. Namni baay'ee rakkoo kana yeroo tokko lama keessummeessuu danda'a. Miiradha. Miira isaa fakkeenyaaf keessattuu yeroo fajjaara lafa fageenyaa kanaan namoonni bilbila yeroo haasa'anii bilbila isaaniirraa fiilmiiwwan poornoogiraafii garaagaraa kan ilaalan jiraachuu danda'u. Dubartii garaagaraa miidiyaa kanarraa arganii wantoonni miidiyaa kanarratti gadhiifaman baay'ee isaaniis immoo yoo ilaalte selektiivii miti. Ijoollee waggaa dargaggoonnis dargaggootaafis hin dhufaa yeroo waan tokko argan jechoota garaagaraa miira salqunnamtiin nama kakaasaa yeroo dhaga'anitti wantoonni akkas akkasii dhiibbaa geessuu danda'a. Egalee kanaaf kun immoo deemee dhiibbaan booddee miidhaa qalbiidhaa fi akkasumas immoo gaa'ela hariiroo jaalalaaf hariiroo gaa'elaa keessatti dhiibbaan ni geessisu guddaadha waan ta'eef kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dhageettan kaadhiironni araada warri araada kanatti seene kun of eeggannoodha. Warri araada kanatti seene akkamitti keessaa bahuu danda'a? Tole baay'ee gaariidha. Namoonni araada kanatti seenan akkamitti keessaa bahuu dandeessu waan gaariidha. Tokkoffaan yeroo baay'ee qofaa dabarsitu yoo ta'e qofummaadhaanii mana keessaan baatan yoo ta'e qofummaan rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef yookiin wanta isin gammachiisu hojjechuu sochii qaamaa gochuu ta'uu danda'a wookii gochuu ta'uu danda'a namoota hiriyoota itti dhiyaatanii wajjiniin yeroo dabarsuu ta'uu danda'a hojiitti sammuu keessan biizii gochuudhaan waan garaagaraa hojjechuudhaan waan kana keessaa bahuudhaaf yaaluudha tokko. Lammaffaan immoo fakkeenyaaf keessatti yeroo kophaa teessan yookiin immoo yeroo shinti shaaworii galtan dhiironni baay'een yeroo gaafannu shaaworii keessatti jedhu kaan immoo yeroo qo'ee xiqqoo eegi mana dhaabataa waan maaliif yeroo baay'ee akkasiin gorsina nuti yeroo qofaa teessan mana keessaa qofummaas itti dhaga'amu yookiin yeroo shaaworii galtanii kilaasikaala yookiin muuziqaa amantii kan zuumaas ta'uu danda'a kan warri pheenxees ta'uu kan ortodoksiis ta'uu banattanii yaada keessa waan biraa gochuu. Kan biraan immoo saayitiiwwan garaagaraa bilbila keessan ilaalaa fakkeenyaaf saayitiiwwan poornoogiraafii fiilmii garaagaraa ilaaltu yoo ta'e bilbila keessa irra saayitiiwwan kanneen buloog godhaa wantoota isin gammachiisuu danda'an godhaa waan kana keessaa bahuudhaan murteessaa tokkoffaa dhiibbaan isinirraan gahu wanti kun dhiibbaa akkamiin irraan ga'a gara fuulduraatti jireenya koratti maal ga'a kan jedhu yaaduudhaan kana keessaa bahuudhaaf yaaduudha. Inni kan biraan immoo furmaanni jiru fuudhuudha yoo dandeessan fuudhaadha. Jaalallee yookiin hiriyaa keessanii wajjin walqunnamtii saalaa yookiin haadha manaa keessanii wajjin walqunnamtii saalaa gochuudhaaf filachuudha. Wanti kun deemee booddee dhiibbaa guddaa isinirraan ga'uu danda'a. Dhiibbaan isinirraan ga'u immoo baay'ee salphaa miti waan ta'eef haala kana gochuudhaan of to'achuun hin danda'amu. Araada kana dhiira qofa qabamaa moo dubartiillee ni qaban? Baay'ee gaariidha gaaffii keetiif galatoomii. Araada kana keessa galanii dubartoonni yaalamnu bira dhufan baay'een isaanii jiru. Even araada kanaan qabamanii dubartoonni nu bira dhufan jiru. Even amma dubartoonni hundaa'uun keezii hin daganne tokko fedhii kanaan garmalee qabamtee even amma qaamni ishee hollatutti yoo waan akkasiin goote yoo ofiin gammachiistu amma qaamni ishee hollatutti kan ga'ee jira. Araada kanaan dubartoonnis baay'inaan dhiirarratti baay'atu malee dubartoonnis araada kanaan baay'ee qabamuudha.
wanti kuni of gammachiisuudhaa fi qaama isaanii yookiin immoo naannoo feexee qaama isaanii of gammachiisuudhaanii of gammachiisuuf tachuudhaaf kan yaalan jiru. Kun immoo deemee akka isaan akka of gammachiisuuf of tuttuqan. Qubaan of tuttuqan kun immoo haala kamiin jechaa maal isin godha dhiisaa hin barbaachisu. Kun immoo bakka akka isaan dhiira jibbanii akka isaan dhiiratti hin dhiyaanne yookiin immoo akka isaan dhiira hin barbaanne ofiin of gammachiisu waan ta'eef kanaaf saaxiluu danda'a jechuu barbaade. Amma osoo akka carraa ta'ee warri of tuttuqu kun lamaan wal fuudhe carraan jara kana lamaanii akkam ta'a doktor? Intalli haraaraa suusii araada waan qubaan of tuttuqu kana qabduu fi dhiirri tokko shanee jettan qabu kun yoo wal fuudhe carraan isaanii akkam ta'a? Akka doktora tokkotti. Egaa carraan isaanii tokkoffaan araada kanaan qabamna dhuguma isin jedha baay'ee ani waan tokko mudannoo na biratti sitti hima. Erga fuudhee waggaa 10 namni wayii ijoollee qaba, haadha manaa qaba. Kan isin dhibu nama guddaadha. Guyyaatti yeroo 2-3 dhokatee even mana hojii fa'aa cufee suuqii wayii qaba cufee achuma keessatti ofirraa baasee konkolaataa fa'aa tokko miirri kun itti dhufee yookiin immoo fiilmii fa'aa wayii ilaalee gaafa itti dhufu ofirraa baasa. Sababa kanarraa kan ka'e haadha manaa isaa jibbe. Haadha manaa wajjin qunnamtii gochuun barbaadu. Irraa galagalee rafaa wajjii 2 fa'aatti yeroo tokko. Yeroo gochuuf yaalu immoo qaamni isaan ka'uufi. Maaliif namni tokko yaadaan already namni tokko yeroo ofiin ofirraa baasu complete hormooniiwwan sammuu keessaa keemikaaloonni sammuu keessaa baay'inaan himatu. Kun akka inni itti gammadu godha. Nama kan bira gaafa deemu yookiin qaama lammaffaa bira gaafa deemu qaamni isaa akka duraatti ajajamuuf dhiisuu danda'a yookiin ka'uuf dhiisuu danda'a. Kun tokkoffaa namoonni kun yoo walitti dhufanii lamaan isaanii wal gammachiisuu dhiisuu danda'u. Galee innis dhokatee waan biraa gochuu danda'a. Isheen dhokattee waan biraa gochuu dandeessu. Gandeessi yeroo kanatti gidduutti wal dhabdiin dhufuu danda'a. Wal jeequun dhufuu danda'a. Gargar boon dhufuu danda'a. Kanaafi rakkoo akkasii qabdu taanaan yaaliin xiinsammuu gorsi xiinsammuu yookiin immoo eksersaayisii nuti laanduuf jira wanti isaan akka isaan godhan. Mana yaalatti yeroo dhufanii yeroo dheeraa wajjin qabaannaa assaayimentii laanduuftu jira. Yookiin wanti isaan hojjetantu jira kana godhe taaskii laanduuftu jira. Taaskii kana torban 2tti ji'a tokkotti hojjetanii dhufanii haala kanaan kan keessaa ba'anii jireenya gaarii jiraachaa jiran namoota baay'ee jira. Amma already keessaa ba'anii viidiyoon hojjedhallee daawwatanii namoonni hedduun kan dhiisan baay'een isaanii jiru. So kanaafi kun gaarii miti isinii jechuun barbaada. Galatoma ulfaadha doktor galatoma. Imbadina wala gara karaa zaman laayii. Wala gara yeroo biraa sunna akkatti imbadina dhugaadha namni itti gaafatamummaa gaafa namatti dhagahamu biizii ta'a yeroo tokko uummata keessan warra miidiyaa irratti waggaa dheeraa isin beeku kanallee jala imbadina namoonni gaafii baay'ee kaasutti jiru ana tokko carraa ta'e amma sa'aatii kana booda bakka deemu wayii qaba. Yeroo kottaa wala garraa yeroo biraa akka wala garratti ijoollee gastii galchee gaafii qaban isin gaafatan abdii qaba. Yeroo gaarii qaba. Galatoomii asii dhaamsa tokko duwwaa kan hin qabu keessattuu ijoolleen immoo biyya Arabaa yookiin biyya biraa deeman dubartoonnis dhiironnis wanti na bira dhufanii keessiiwwan na bira dhufanii na muddachaa keessaati ijoolleen baay'een viizaa piroosesii erga jalqabanii booddee yookiin erga birrii kaffalanii booddee meedikaalaan ijoollee baay'ee kufa. Tarii isinis gaafatanii ta'uu danda'a. Cooftoo qabdaa, vaayirasii turuu qabdaa, dhibee shimbiraa qabdaa namoonni baay'een isaanii kufan jiraachuu danda'u. Dursaniitu piroosesii kamiyyuu hin jalqaban namni hundumtuu birrii kassaruurraa fayyaa isaatiifis ta'ee qorannoo barbaachisu meedikaala yookiin immoo cheekaappii dursee namni of gochuu barbaadu kilinika keenyatti dhufee nu biratti ilaalamuu danda'a. Dhufee ilaalamee erga baree booddee yoo yaalamu wanti yaalamu yoo jiraate yaalamee erga dhibeen isaa keessaa badee booda deemee meedikaala galee onlaayinii yoo galee baay'ee bareedaadha. Namoonni dhukkubnawwan barbaadan keessaan nu quunnaman isin jechuun barbaada dhufuu barbaadan immoo magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Thank you so much. Iddoon keessan eessa warra hin beekneef? Magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayi. Dhageettan namoonni biyya alaa deemuu barbaadanii fi magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayi bira Dr. Nafiat geetu Facebook irratti akkanuma maqaa isaa kana TikTok irratti kana karaa inbox qunnamtanii yookiin namoota isatti dhiyaatan nama mana yaalaa isaa beeku achitti yaalamtanii dura uflaaltanii ergasii booda biyya deemuu feetan deemuuf meedikaala akka kennatan dhaamsa isinii dhaaman dhugaa isinii jedhan. Erga waan fixxe baaste kaatee siniin booda dhukkubni keessatti argamurra lafumaa kaatee gaafa karoorri kee
ala deemu si ka'u process on eegalle dura fayyaan kee guutuu ta'uu dhabuu doktor bira dhaqee yaala misirin jechuudhumaa fi galatooma ulfaadha doktor. Thank you Asli ulfaadhu galatoomi ulfaadhu. Thank you so much. Yes.